dhabaman godhinaan jetti. Simoo. Ni gartaa waliin dhugaatti maraachee shaararra si oofee si maraachee waliin waan biraas godhuu dadhabeetti. Maraatee hedduu tanaaf kunoo gaafa bal'oon barbaada jee deeme san isa tuqamee duraanuu tuqaa qaba gaayii. Shaararratti hafee isaa wajjin jechuun ilmoon isaa sun alarraa isa galchite namni biraa isa galchuu dadhabee shaararra. Amma mucaan keessa jechuun mucaan ta'a kan nyaata nyaachisu akkasitti alarraa galchu akkasitti baabaa jechuun isin jettutti hiraaramee gaafa machuun barbaada beekan gaafa manni sheexaanuu waan godhatan hedduu akka barbaada bee achi boodallee jechuun karaa keessatti jechuun wal muka qabnaa wal bira mormnaa eegammoo inni maraate kana. Inni maraatee amma maraatu bara jedhanii inni bara amma oguu michoon dura akka gattee waa ta'uute inni duraanuu hin beeku duraanuu hin beeku amma si jibbuun ilmaan jibbuun walii dhufe maali gaafa kaanis akkana ta'e beekatu. Ilmaan wallaalee waanuma wallaalee malee amma ilmaan mallee argaa hin danda'u. Ammas bara jechuun bara intalti sun bani beekta. Jecha yookaan agartee akka inni wallaalee jireenya isaa kan hunda wallaalee ilmaan isaa wallaalee jireenya irraa ala bahu godhuudha wanni jaalala isaa takkana gootuuf takka hin qabdu. Amma dura dhimma kana seenee illee beeku garuu irraa hedduu tokko kana laalee seefiin seenee furmaata rabbii hafiidhu isaas namni kana gartee miidhaa isaan jirutti oofaa jiru kunis assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kun jirtan hordoftoota hordoftoota keenya kan nagaa fayyaa kan nageenya isin biraadha bikkuma jirtanitti kan islaamni keenya kan onni irraa burqee lagaa gaara ba'ee isin biraa jiraatu isin jecha isin deebi'ee jira sabtii badee hamzeen isa badee maaliif badee maalirra jira warrattiin jettanii keessanii gama keessaniis karaa hedduudhaan nagaafachaa jirtan deebisaallee isinii godhuudhaaf gartee anis hedduu takka mashkuula irra ture ammallee rakkoo adda adda takka keessan jira du'aa isin godhaa jechuudha har'a wanni gartee fardeessee waan kana irra jajjabeessee gartee rakkoo tiyya dura rakkoo tana durseef golalchaan jechuudha Ibraahim akka malee siiriitti godhuudhaan maraatuudhaan gartee wardaanis hedduu takka isaa achi cingabaa jirti. Balloojii walumaa gartee miciyyoon tun hedduu takka isaan miidhu jirti. Miidhamni isaa kuni wallaahi gana jaamee himamuu miti. Miidhamni isaa hedduu takka miidhamaa jira. Miidhaa tiyya dura durseetiin kan ta'e anilleen beekaa kanarraa dubbadhee anis kun har'aan tanaan mana kiyyattuu wal gale. Har'aan ollee xiyyaa hojjaan harkee egaan gartee gaafattoorraa duniyaas akkuma baateen gaa hin deebine. Dubbiin sanumarraa kaatee waan mana kanattis dhufanii natti hojjetan agartanii ijoolleen duniyaa ergite. Ergamtoonni gartee anaara jiru waan natti hojjetan agartas dubbiin sanirraa kaatee gartee naaf isaan illee halkan wal agarree karaa alatti jechuudha akkuma gabbeetti wal agarree waan hundan dubbadhu yeetumaan beekamuse arra dirqamsiisee wanni nu ol baase gartee tiyyaas gartee maafiin isaa oola jeetumaan dubbachuudhaaf as ba'e maaliif balloon kuni manguddoo teenyaa fuulduratti waan isa bira dhaquun kiyyoon oolamneef dhimma kiyya kana jechuudha dhimma kiyyaaf jechuudha osoon isa bira hin dhaqiniin gartee keessa waan takka takka keessa gartee akka galtuuf kiyyaa fi kanallee waliin laaqee irraan tana dubbadde jaala jechuudha kiyya gaa turtus baatii fi waa akkana cinaa gaheetiin jira telefoona harkaan qabu nillee hidhameetti ture waan kanarratti hidhamuun irra na wajjatan silaa gartee mana hidhaa sanuu seenuu baadde naaf ijoolleen sin harka waliin naannetti ture miidhama guddaa dhufaa ture rabbiin waa hundaa rabbiin na baase ammaaf garuu manguddumaan namni waan takka fixataa duraan inni hidhamee hamsi inni hidhamee dhageenyaan mana deebiteen si'a irraa guban qaba waan takka walaas telefoonaa walaa waan takka telefoona too harkaan qabneef arraan manumatti wal deebi'e isiin gaa maal irra akka jiran ijoolleen isa maal irra akka jirtu waan takka irraa guban qabu gololchaa garuu gartee rabbiin formaata rabbii haa fiduuf miciyyoon tuni hedduu takka isaan miidhu jirti balloleen hedduu takka jirtu jala irra akkama biraa mucaan kun gaa maraatuudhaan karaa meeqa garteen illee badii gocha gurguddaa tokko dalagamaa ture amma duraas akkuma qofa qabnutti tiyyaas gaammaa nuyi agartee bikkatan hin geenye bikka siirii fi waamee qolii godhuu fi kana waan ija kana itti himuu deemuuf guddoon teenya gaa guddoon isa waan taateef dhimma kanallee akka keessa hubatuu fi viidiyoo kanallee hojjechuu danda'e. Viidiyoon tun hedduu tokko kana laaleessitee wanni isarratti deemaa jiru kun kan irratti deemaa jiru hedduu tokko kana laaleessitee hangaan bira dhaquu yeetuma. Isinillee gartee isinirraa turuu kiyyaaf isinirraa baduu kiyyaaf dhiifama. Tana kan isaan dabreetiin gaa har'aan tana isinii deebuu danda'e. Warroottan iyyaafattanii isa kuteettanii gartee kan isaanis isin gaggaafattanii har'a akkumaan telefoona barattiin gaafii teessan hunda harkeetiin jira. Galatoomaadhaa warra na gaafattanis. Kaanis gaa maal ta'e jettanii warra yaadaa fi gartee kana hunda keessa galtan hedduu bakka isin hundinuu galatooma walumaa galattu isinii deebiitiin jira. Dhimma kiyya kanaas gaa furmaata rabbii qaba rabbiin itti haafuru kiyya dura garuu gololchaa kana rabbiin furmaata haa fiduuf isin tuni jala rakkattee wardaan tunis amma duraas akkuma rakkachaa jirti
rakkoon nama keenya gaa silaan hunuun qabdu bakka irraa ta'ee nus hin qabnu walumaan rakkanna rakkoo waliin qabna waan taateef guutuun Oromoodha. Balloolleen karaa viidiyoo tokkomaan karaa akkuma edaan agartee arkee hedduu tokko gammadeeninis garuu miidhamni kun hanga hidhaa jiru kan agartee dhaabbate jeetii yaadeen daranuu furmaata waan harkataa miti furmaata waan harkataa miti daranuu itti fufaa deemu jira. Miidhamni keenya agartee daranuu tuma wal miidhuun keenya itti fufaa deemu jira maal irraa akka taates garabbumaa beeka rabbiin walumaanuu agartee rabbiin haa qajeelchu guutuma keenyaa maaliif akkana wal nyaanna maaliif akka wal cinqinaa hin beekne. Wallahi babarsuma gubbarraa qabna wallahi. Isinitti dheeressuutu akkanaatiin isin jaa inshaallah hangam balloo bira dhaqee yoo rabbiin haa laaffise egaa ammas ijoollee xiyyaa irraa tureetiin jira isaanii dubbisee egaa haala kanaas laalee gartee rabbiin gaa namaanis adda rabbiin waa eegu uummata dheengadda kan godhe san gaa ajjeechumaaf na dhufanii ammas wanni gololcha irratti deemaa jira kun ajjeechuma yookaan ajjeechaa yookaan gartee akka inniif wallaalee jireenya isaa kan hunda wallaalee ilmaan isaa wallaalee jireenya irraa ala bahu godhuudha wanni jaalala isaa takkana gootuuf takkan qabdu. Amma dura dhimma kana seenee illee beeku garuu irra hedduu takkana laaleesseefin seenee furmaata rabbii hafiidhu isaas namni kana gartee miidhaa isaan jirutti oofaa jiru. Garuu rabbumaa beeka maalirraa akka deemu jirtu isa taatus walaa isii taatus wardaa taatus maaliif beeka miidhamni kuni amma duraas kan harka jiru takkaa miilaan deemee bira hin dhayine anis gaafiifuu miidhama biraa keessaa jira miidhamaa bira dhaqee maal godhuufi danda'a. Jeetumaa firraa hafe arra garuu na dirqamsiifte tiyya dura saniin dursee bira dhaquu deema egaa miidhamuu taati. Egaa hidhaanis wartee wanni akka hundaa'u taane agarree waa hundaafuu rabbumaa furmaata qaba walumaanuu rabbi nuuf fidu guutuu keenyaa guutuu warra yaman jiru kana furmaata rabbi nuuf fidu rakkoon keenya ammana jaartee ni mamtu. Ammana jennee warraa himaa wallees guututti himuu dhiisi cinaa gartee rubuu irraa himutti hin jirru hin dandeenyuusi gartee. Miidhamaan dilarraa jiru kana namnummaan gartee haamseen isa kutee malee bakkaan hankutee waan hin telefoon harkaan qabneef bakka kanaatiin jireeyyee gartee waan namatti himuu hin dandeenyeef namni tokko bakkaan hin jiru irraa quban qabu garuu abbaan na hidha waan quban qabuuf isiillee mee fuulduratti maalirraa akka taate hinaaffaan jaalala jeetiin gaa anilleen bira kuteef hinaaffaadhaaf dila kana nagooti jeetiin bira kuteef malee gartee diinummaa biraa haadha ilmaan kiyyaati waan kana hunda nagooteef takkan qabdu. Kana keessaas gaa yoo inni silaas biyya farra yaada gololchaati. Kiyyaas wartee kana keessa ibsee yoo fi balloo bira gartee laayikii godhaati isa biraa osoo isa bira hin geenye viidiyoo naa bira geessu viidiyoon bira geessee ni harka inni nu yaada kiyyaa hubatu jeeti. Nama hundaanuu gahaadha rakkoon keenya kuni rakkoo nama hunda bira gahuu qabu namnis gartee namni irraa barataa rakkoo teenya tana namni silaa biyya irraa amma deeminsa as dhufuudhaaf yaada qabus rakkoo akkamtu yaman jira harraa hubatu namuutu hubannoo haa fudhatu waan kanarraa. Gaafuma keessa seenaa garka garuu namni silaa yoo ni taa'e biyya keessa taa'eeti waan harkatteen jiraadhu waan harkattee dalagadhu jiraadhu jetteenis namni namatti ijaawa. Kanuma hundaafuu kayaafa keessa seenaa garuu ni arga. Obboleessa irratti jaartiin jaarsa irratti jaarsi jaartii irratti maaltu kana hundaan deemaa hin beekan. Akkaan as jiru ammallee yaada geesse gartee sanaaf sagalee illee qaqqabadhee tokko jira. Ijoollee tan ammaas facaaftee fagaatti hinaaffaa ta'uu hunda goosise waan isitti mufadhuu hin qabu waan itti haaruu hin qabu garuu ijoollee lameen amma dura akkasuma gootisanii gaaf tokko wal harkuuf numa jiraanna sababa isaaniittiin gaa badalaan silaa harkina badu alatti gabbahee isaan illee miidhuu danda'u nillee hidhamuu kanaafis garuu waa meeqa irraan ol horkite rakkoo kiyyaa waa'ee hanga keessa jiru gartee rakkumaan isin dhufuu dura yoon tanamaa durchetti jallee namni karaa fardeessee gartee walumaanuu namni tokko kophaa fi waan tokko waan danda'u waan taateef walumaanuu furmaata laalanna jeetiin gaa tanaa dubbisee irraa dubbadde nama hundaafuu mee du'aayii godhaan illee du'aayii naa godhaadha rakkoo miidhamaa hamaa kan isaan jedhan mallee furmaata rabbi haa fidu du'aayii naa godha du'aayii teessan na barbaachisa du'aayiidhaan na bira jiraachaa nama hundaafuu bira gartee jiraadhaa warra yaman jiru waayisaa'uu miidhama gurguddaa keessa jiran hanga rabbiin muraasa gartee rabbiin raamatatti nagee wal miidhuu kanaaf kanan dhageenye jechuudha malee humaa miti inshaallah hanga viidiyoo biraati walitti deebinutti viidiyoo itti aantu irratti walloo biraatti ni dhaqees eessakkaan gahee isiniif hima inshaallah nafaana tura.